Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan amma dhumaatti nu waliin haa ta'u. Oduu simbirtuu ganamarraa hidhattoonni fi hooggantoonni wayyaanee 100 ol ta'an akka hidhaman ajajni ba'ee jira. Aangawoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay siyaasa olaanaa fi waraanaa ta'an halkanidhaa mana nama dhuunfaa hin beekamne keessatti walgahii gaggeessuu isaaniin kan walqabate mormiin Maqalee keessatti kaleessaa fi sanbata duraa adii gudeem bakka jedhamutti mudatee kan qindeessee jara kanaa ta'uusaan akka to'annoo seeraa jalaa oolfaman ajajni ba'uu odeeffanneerra. Hooggantoonni kunneen keessumatti hoogganaan kutaa waraanaa 22 fi 44 dhimma kana keessaa harka qabaachuu odeeffannee jirra. Haa ta'u malee jeequmsa dabalataa akka hin uumneef hojiirra oolmaa ajajichaa irratti yaaddoo qabaachuu dubbatamee jira. Akka hidhamaniif ajajni kan irratti darbe keessaa kutaa waraanaa fi waloo kan ta'anii jala jiranis jedhamee jiraachuu odeeffannoon argannee ibsiteetti. Oduu biroon miseensi finxaaliyyii faannoo karaa nagaan harka kennachaa jira. Hedduminaan miseensi finxaaliyyii faannoo harka kennachaa jiraachuu odeeffannoon argachaa jirru hedduun kan ibsudha. Naannoo Amaaraa godina Kaaba Goojjam magaalaa Durbeetee jedhamtee beekamtu keessatti kanaan dura waajjira milishaa aanichaa keessatti ogeessaa bobbii humna namaa kan turee fi booda isaa miseensa garee finxaaliyyii faannoo ta'uun hidhatee uummata aanichaa daraaraa kan ture Shimallis Akililuu kan jedhamu qabsoo hidhannoorraa gara qabsoo nagaatti deebi'uu dhageenyeerra. Qaamoleen nageenya mootummaa aanichaas harka kennachuusaa beeksisanii jiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.